political leadership barbaanna. Vaakiyumii guddaa jira karaa kana. Oromiyaa keessa yaaddoo jiru hundi keessan hin beektan. Amma zoonii fi zoonii gaditti baay'ee dhiphina jira. Governansiin rakkoodha. Dhaabbileen kun wal taaneeyyuu tokko taaneeyyuu rakkoo kana hiikuudhaaf humna guddaa nu fixata. OPDO qofa irratti dhiisuun rakkoodha. Mootummaa amma jiru irratti dhiisuun qofti rakkoodha. Kanaafillee qajeelfama akka nu kennitan barbaannaa. Waan kanarratti gaa qaamni sadaffaan sirriitti xiinxalee tolchee waan xumuraa tokkotti akka dhufuu fi gar tokkotti akka hojjennuun dhaamuu barbaadee baay'ee ulfaadha. Galatooma Lamaayyoo. Amma quickly akka jenne itti fufuu danda'a sagantaan kun sa'a booda. Amma karaa asiin immoo nama lama Obbo Ahmed isinirraan calqaba. Asii nama tokkoon. Gaarii gaafileen dura kakka'an keessa deebisaan gariin deebi'ee jira. Iddoo namatti hin tolu adda bilisummaa Oromoo taanee kunis as taa'ee kunis gara biroo taa'ee waan adda bilisummaa Oromoo irratti akka adda addaatti deebisuun akkuma jiruun yaada jaala kiyya jaaltoreeraa indoorsi godhee bira kutaa seenaan adda bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo keessatti dalage maal akka ta'eef sanuuf booda deebi'uun barbaadu. Waa'ee maybe roadmaappii qabnu irratti garaagarummaa qabaachuu ni dandeenya. Akka dhaaba keenyaatti dhaabni keenya yeroo adda addaatitti osoo biyya seeneen ala osoo jirus labsoota adda addaa baasaa ture manguddoota birattis akka araarri mooraa qabsoo Oromootitti deebi'ee biyyatti deebinuu irratti dalagaa turre eegaas dhufnes bakka adda addaatitti ibsa kennaa turre. Nuti dhaaba Oromoo kan waliin alatti qabsaawaa turree fi bosona keessattis waliin dabarsine hedduu isaanii hafee mootummaa kana wajjin illee qaama sadaffaa osoo hin jedhin gaafa yaamicha nu godhan direct dhufnee mootummaa kana wajjin biyya seennee biyyatti waliin haasa'uu dandeenye. Kanaaf waa'ee tokkummaa mooraa qabsoo Oromoo gabbisuu irratti ilaalchi keenya cima. Hundeen mooraa siyaasaa Oromoo gabbisuu jedhu eessarraa kaana. Akka dhaaba keenyaatti example nuti lafaa qabnu 1991dha. Waa'ee dhaabota Oromoo jennu kana. Kufaatii keenya 1991dhaatiif hundeen isaa dhaabonni Oromoo bakka 5 dhaabbachuudha. Kufaatii keenya hundaaf jechuudha. Warri nu moo'es warri haala adda addaatiin nu wajjin moo'ames yoo uf duuba deebinee ittiin ilaallu warra dhaaba tokko ta'ee dhufetu moo'ee biyya qabate. Humni isaan qaban tokkollee hin jiru. Humna isaanii bakka takkatti deebisanii nu moo'an jechuudha. Warra TPLF nu moo'e qaanyiin qabu. Chaartara waliin tumnee hegga mangistii waliin tumnee osoo waraana dila san qabnu wanni moo'amuu dandeenyeef ABO versus Ayfelloo tokkummaa OPDO osoo jennu ardhas waa'ee filmaataa hogguu dubbattan hedduun keessan maybe examplein sun mataa isin jiraatee ta'a jechuudha. Kanaaf gaafiilee haqa ammaa ka'an keessaa gaafiin hedduu sammuu kiyya na fudhatte gaafii obbo Gaaddisaa Abarraati. Fayyaana ta'e har'a maal barbaannaadha? Araara eliitiiti? Strong organizationidha? Moo waraana jabaa? Waa'ee filmaata boru ta'uuf deemu innaa dubbannu jaarmoonni as jirru kuni 12 kana taanee ka ilaalcha siyaasaa yookaan immoo tarsimoon siyaasaa kennaa garaagarummaa hin qabne hundumti keenya yoo siyaasaa keessa keenya keessa deemtanii ilaaltan mirga hiree murteeffannaa jedhama. Mirga hiree murteeffannaa kuni murameetiin kan Keeniyaatti galla jedhu hin jiru, muramnee kan Suudaanitti galla jedhu hin jiru, Somaalitti muramnee galla jedhu hin jiru. Kun bilisa biyya walaba taate Oromiyaa ijaaranna jedha. As ta'a. Kun ammoo biyya dimokiraatota Itoophiyaa keessatti tokko taanee jiraanna jedha. Maalirree 12 ka barbaachisuuf takkaayyoo walabummaa jedhe as taa'u. Kaaffisiyyoo kan Itoophiyaa keessa jiru kunniin lamaan keessatti dhumachuu dandeenya jennee amanna jechuudha. Yoon dimokiraasii dhugaa sanitti achi biyya jijjiirra ka jennu taate. Ardhatti waa'ee filmaanaa yeroo dubbannu osoo haala amma jiru kana hin fixatin rakkoo keessa kennaa kana osoo hin xumuratin filmaatatti yoo deemne eenyuufuu itti bahiinsi isaa ifa jedheen amana jechuudha. Kanaaf ardhatti paartiin akka reef obboleessi kiyya jedhu wanni sadiin keessaa barbaachisaan kabeera paartii strongii ta'e nu barbaachisa jennee amanna nuti. Paartii strongii ta'e
kan Oromiyaa keessattis ta'e eenyu sadarkaa biyyoolessaatitti illee kan waan amma argame kana iticheetiin tursiisuu ta'uu barbaanna jechuudha. Ufii kennaaf san godhuu hin dandeenye taate ka godhuu danda'u indoorsi goonee jiraachuu qabna ni amanna jechuudha. Wanni gaariin namatti tolu kabiroo dhaabonni Oromoo humna nuti qabnuu fi dandeettii qabnu haga sadarkaa miseensonni keessan meeqa akka jirutu gaafiin dhalataa jira jechuudha. Kun waan bareedaadha. Midaalli uummata keenyaa keessatti deebinee jirra. Kaleessa akka reefu obboleettiin tiyya jettu alarraa ibsa ejjennootii fi dandeettii ibsaan haala adda addaatiin jiraachuu keenya dhugoomsine jira. Har'a ammoo uummata keessatti deebinee jira. Akka adda bilisummaa Oromootitti akka yaada keenyaatti tumsa hedduu gargaarsa hedduu enda deeggarsa hedduu uummata keenyarraa ni qabna jennee yaadna jechuudha. Uummata irraa gargaarsa qabaachuu fi akka dhaabaatti dhaaba istroongii qabaachuun immoo waan adda addaati. Yoo dhaaba istroongii ta'e liidarshiippii gahaa waan san gargaarsa san walitti cimmiseetiin injifannoon nama hin geessifne ta'e dhaabni uummanni sunuu deeggaraa kenna jechuun yookaan miseensa kenna jechuun hin danda'amu. Sanirra uummata san dogoggorsinee karaa hin baane dhaaba biyya liid godhuu hin dandeenyetti as dhiibuu caalaa dhaaba biyya liid godhu akka inni gargaaru godhutu irra intarastii Oromoo tiksa jennee amanna jechuudha. Har'atti dhaabni Oromiyaa keessa jiran keessaa dhaabni sadarkaa biyyoolessaatitti illee biyya keessatti illee socho'aa jiru dhaaba OPDOti. Yoo hanga gaafa filmaanni ga'utti rakkoo keessa kennaa kana fixannee akka dhaaba mormituu dhugaa tokkotti kan wal cabsuuf yookaan ammoo wal diiguuf miila wal sakaaluuf osoo hin taane poolisii biyyattii Oromiyaa keessattis ittiin bulchinu bira dabarree paartii biyyoolessaallee taanee biyyattii Itoophiyaa kana keessattuu Ihaadegiin wal dorgomuu taanu ka biyya san mooyuu dandeenyu yoo OPDO harkaa bahellee kan Baqqala yookaan Jawaariin yookaan Daawudiin yookaan Abbaa Nagaa yookaan Jeneraal Haayiluu harka bu'uu danda'u yoo ta'e qofa irratti dorgomuu qabna malee yoo kana ta'uu hin dandeenye ka jiru indoorsi godhutu kaayoo keenyatti akkas jennee amanna jechuudha. Kan biroo kan waa'ee buleetiin tiyachirraa kaafteeti karoora akka dhaabaatti qabdanii karoorri keessan gammaatti ibsine of course karoora dhaabaa akka dhaabaatti qabna. Oromiyaa keessattis sadarkaa biyyoolessaatitti eenyu nu fakkaata eenyu wajjin paartii kamii wajjin wal ta'uu barbaanna paartii kamii wajjin allaansii uummanneetiin biyyoolessatti paartii ta'uu dandeenya kan jedhu ni qabna. Gaafiin har'a ture garuu sanii miti. Jijjiirama biyyattii keessatti jiru akkamiin laaltan jijjiiramni kun akkamitti akka itti fufu barbaadan nuun jedhamee gaafatamne kanaaf deebisaa san deebisaatti hin jirru jechuudha. So gaafileen hedduun san bira dabree waa'ee egeree biyyattii irratti waan ka'eef egeree biyyattiitiif akka amantaa keenyatti hanga filmaanni ga'u yoo tokko taane yoo tokko ta'uu dadhabne ammoo kan strongi tahee biyya liid godhaa jiru indoorsi goonee akka wanni amma harka nu bu'e kun harkaan nu buune godhutu qarooma siyaasaati jennee amanna jechuudha. Ani kanumaan jedha fayyaadaa ta'a. Xiqqoo daqiiqaa muraasa. Lakki dhiifa manaa godha amma Dr. Biraanuun asii na qocholaa jiru su ta'edhanii ta'u maal taatan sayiroon darbeera warri dhufuuf immoo kana qopheessuu qabna waan jedhanuuf nuuf galchaa har'a calqabame malee dhuma isaatii miti warra OMN wajjin akkan haasa'aa turetti piroogiraamiin sagantaan kun itti fufa jedhaniiru ajandaa adda addaa irratti OMN kana qarqaaruudhaaf jechuun warri politikaa jaarmaa politikaa kun akka karaan isaanii mijatuuf akka walitti dhufiinsi isaanii toluuf waa hundumaa akka dafanii uummata Oromoo dhaqqaban uummanni Oromoo isaan dursee deemeera isaan immoo dafanii akka uummata dhaqqabanii fi OMN gargaarsa guddaan godha jedhee qophaa'aa jira. Kanaaf kun kan calqabaati xiqqoo sagantaa kana immoo OMNs inni dhiphise natti fakkaata sa'aatii 8 waan nu kennanii akkan dhagayetti egaa kunoo amma isaantu OMN kanaasitti nuuf hoogganaa kanaaf waadaa akka nu seenanii gaafachaa asumarratti hin cufaa jechuudha. Hundumtu keessanii nagaa ta'a galatooma. Dhiifama otoo sa'aatii dheeraa qabaannee sirriitti mariin kun itti deemee hin jaallannaa garuu sagantaa wal fakkaataatu sa'aatii booda jira. Laaqana asumatti waliin nyaanna. Hundi keessan isa sa'a boodaa kanas akka irratti hirmaattan abdii qabna. Dhaabbileen jaarmiyaaleen siyaasaas jiranis afaan Amaaraatiin sagantaa gaggeeffamu kanarratti akka hirmaatan abdii qabna. Amma sa'aatiin kan laaqanaati ammasitti teessoo warri sisirreessan hin jiru waan ta'eef laaqana nyaannee sa'aatii 7 irratti
saddeetiif ruubii hir'urratti walitti deebinaa jechuudha. Laaqanni asumatti qophaa'eera asumatti waliin nyaannaa jechuudha. Kutume ya desan yala la tu walesino geza ina ke boresan nama yarku tu ke nama baleza ya shimala ya imikava margu kubana maila madage sor mena manargu gavino ramo taduri amarati birga opunju gavi babi yumati yo ejenu genya ganarate bohe igni amara gati malelo lai dandi agara batu kankar karakatu virra golatu itmudi dina lollani ramali debitani aye daawwattoota keenya tamsaasii kallattii ka Oromiyaa Miidiyaa Neetwork galma Hiltan magaalaa Finfinnee irraa waltajjii marii dhaabbilee siyaasaa kan naannoo Oromiyaa kan waaree duraa akkuma itti dhufeetti jira. Amma waltajjiin kun sa'aatii laaqanaa irratti xumurameera. Ajandaawwan kakkaan hedduun waa'ee gamtaa dhaabbilee siyaasaa Oromiyaa keessa jiranii ta'e kan ilaallatu yuune gaaffiiwwan ijoon hawaasa yookiin bakka bu'oota hawaasaa, hogganoota hawaasaa, hayyootaa fi rogeeyyii akkasumas abbootii yookiin duree hawaasaa warra garaagaraa irraa ka'an akka agarsiisutti tokkummaa dhaabbilee Oromoo gadi caalaanii kanaaf deebii qalbii hawaasaa qabbaneessutu barbaachisaa. Dhaabbileen Oromoo immoo holola walirratti oofurraa waan dantaa uummataa irratti xiyyeeffatanii hojjetan gaariidha yaadi jedhu gar caalaa ka'ee jira. Kan biraa roodmaap yookiin sanada dhaabbilee kanneen walitti fidu ijaaruun baay'ee murteessaa akka ta'e yaadonni karaa kanaan ka'anii jiru. Kanarratti deebiin dhaabbilee siyaasaa deebii kennanii keessumaa adda bilisummaa Oromoo irraa dubbii himaa kan ta'an obbo Toleeraa Adaba qabsoo hidhannoo irratti gaaffii ka'ees tureera. Qabsoo hidhannoo dhaabanii akka jiranii dhaabonni maqaa adda bilisummaa Oromootiin garuu uummata goolaa jiran akka jiranii fi kanallee akka quba qaban kaasanii turanii jaarmiyoonni maaf tokko ta'uu didan yaada irratti deebiin isaan kennan sirna yaada hedduu keessummeessitu biyya kana keessan turree isa kaanirra caallee mul'achuuf immoo dantaa dhuunfaa irratti xiyyeeffatanii warra hojjetan turaniiru dhaabbileedhuma keessa kun rakkoo akka ture kaasanii jiru. Kanaaf garaa qulqulluun bakka abbootiin gadaa hoogganni hawaasaa jirutti dhaabbileen siyaasaa walitti dhufanii walii kakatanii walii galuu akka kaasan. Egaa akkuma waliigalaatti yoo ilaalle mariin har'aa waltajjiin marii dabareenii jalqabaa bifa milkaa'een geggeeffamaa ture jechuudhaaf kan nama dandeessisuudha. Paartileen yaada isaanii ibsaniiru. Hirmaattonnis bal'inaan egaa kan gaaffii qabatanii dhufan kan paartilee yaada qabatanii dhufan namoonni carraa argatan hedduun isaanii dhimma ati kaaste kana gamtaa fi tokkummaa paartilee siyaasaa Oromoodhaa wal qabsiisuun waan hedduu kaasaniiru. Anis gama miidiyaalee hawaasaatiin waan deemaa ture yaadni hawaasaa yaadni daawwattootaa maal fakkaataa waan jedhu akkuma silaa boqonnaa shaayidhaan dura hordofaa ture ammasitti ufiinsaan hordofaatan ture. Egaa yaadni hedduun waluma fakkaata. Dhimmoonni adda durummaadhaan ka'an gamtaa uumuu qabdu tokkoomuu qabduudha. Yaadatuma namoota muraasaa kanan qabadhee dhiyaadhe irraa waa muraasa si ibsuu fi dhaabni cimaan kaayyoo Oromoo giddu gala godhatee uummaticha ceesisuu danda'u nu barbaachisa. Kanaaf ammoo walitti dhufuutu isinirraa eegama yaadni jedhu kennameera. Egaa kunis egaa yaaduma tokkummaa paartilee siyaasaa kana cimsuudha. Paartilee siyaasaa kana keessatti hoogganoota paartilee siyaasaa ta'uu danda'a. Gama miseensotaatiinis kallattii garaagaraatiin hirmaannaan dubartootaa baay'ee yarataa. Waltajjiidhuma kanarratti illee dubartiin bal'inaan hin hirmaanne. Warri hirmaatan yaadota jajjaboo yaadota ciccimoo kan isaanii kaasaa turanii. Egaa daawwattoonnis sanuma bu'uura godhachuudhaan hirmaannaan dubartootaa ni hanqata. Paartii siyaasaa keessatti dubartoonni adda durummaadhaan hirmaachuu danda'u gara hooggansaatti illee dhufuu danda'u turre jiraata yaada jedhu kaasaa turaniiru. Walitti dhufanii mari'achuun gaariidha. Haa ta'u malee uummanni Oromoo paartilee siyaasaa dursee deemeera yaada jedhu ka'eera. Yaada kana gaazexeessaa Daani'eel Bariisoo Areeriidha kan kaase hordofaatanii ture. Dafaa uummata dhaqqabaa
yaada jedhu kaasaniiru paartileedhaa fi uummanni rakkoo isaa fudhateera rakkoon dhaabbilee siyaasaa bira jira. Waldhabbee dhuunfaa immoo gara waldhabbee dhaabaatti hin fidinaa. Waldhabbee garaagarummaa anaafsi gidduutti garaagarummaan jiraachuu danda'a. Anaafsi gidduutti garaagarummaan jiru garuu sadarkaa dhaaba diiguutti deemuu hin qabu. Waldhabbee dhuunfaa gara waldhabbee dhaabbilee siyaasaatti hin fidinaa. Garaagarummaa keessan gara hawaasaatti illee hin fidinaa. Rakkoo ala jiru gara biyya keessaatti hin galchinaa. Yaada jedhullee kaasaa turaniiru. Dhaaboleen siyaasaa Oromoo gandummaan ijaaramtan jirtu. Gandummaa fi amantaan illee bakkitti mul'atu jira. Afaaniin tokko taana jettu hojiidhaan garuu hin jirtanii. Dhimma kana irratti hojjechuu danda'uutu isinirra jiraata. Yaanni jedhus gama miidiyaa hawaasaatiin ka'aa tureera. Har'a waan hunda fixxanii tokko taatanii ba'uu danda'utu isinirra jiraata. Yaanni jedhus jira. Egaa kun amma milkaa'aa waan jedhu fuulduraaf kan waliin ilaallu ta'a. Dhugaadha yaadota hawaasaa kan waltajjii kanarratti ka'anii fi yaada hayyootaas dhiyeessuu yaada akka uummata Oromootti akka faamiliitti yookiin akka maatii tokkootti yaaduu danda'uu qabna kan jedhani paartii tokkorraa Boliiwwan waaqotu turanii roodmaappii yookiin sanada waliigaltee paartilee tokko godhuu laalchisee immoo wanni tokko nu godhu jedhan Boliiwwan dantaa Oromooti. Dantaa yookiin faayidaa Oromoo dursuudha malee wanni tokko nu godhu kabiraa ajandaan irratti mari'amnu baay'ee hin jiraatu uummata biraa firoomfachuu illee danda'uu qabna kanatti aansee rakkoo Oromoo immoo OPD yookiin dhaaba Oromiyaa bulchaa jiru qofa irratti daawwachuun gaariin ta'uu kan jedhu kaasanii jiru. Paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo irraa Bumulaatuun ammas waltajjii kanaaf yaada uummataaf deebii yoo kennan qoqqooddaa Oromoo dhiisuu tokkummaa Oromoo irratti walitti dhufnee hojjechuu nu barbaachisaa. Yoo walitti dabalamne malee gaariin ta'uu impaayera Itoophiyaatiif illee wanni fayyadu tokkummaa Oromooti jedhanii jiru. Karaa biraa immoo gaafiin karaa hayyootaas irra deddeebiin ka'aa turee jira. Profeesar Tasammaa Ta'aatii waltajjii kanarratti yaada jabaa kan dhiyeessanii ofirra dabarsinee waa'ee sabaa dantaa sabaa irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaa. Kanaaf paartileen Oromoo duudhaa Oromoo keessa ture kaleessa keessumaa Oromoon gaafa walitti bu'u hawaasi ganda keessatti yookiin sadarkaa garaagaraatti hawaasi yoo walitti bu'u ardaa jalaatti yookiin immoo gaaddisa jalatti walitti dhufee waan garaasaa walitti himatee walii kakataa'edhan Profeesar Tasammaa duudhaa sana dagachuutu Oromoo bittiinsee walii kakaa aadaan jedhamu jira. Kakaa sanarratti sanada yookiin waan walii nu galchuu irratti walii gallee walii kakachuu qabnaa duudhaa keenya kaleessaatti deebi'uu qabna kan jedhan jiru Profeesar Tasammaadha. Hoggana saba kanaaf barbaachisu ammatti sabaa fi sablammii kana fuudhee deemu immoo uummachuu qabnaa jedhanii jiranii fedhii uummataa irratti gora kan jedhu yaadi garaagaraa ka'ee jira. Gaaddisaa Abarraa Oromoon maal barbaada waan jedhu irrattis yaada bal'aa ka'eera. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan barsiisuu qabdanii miti yeroo kanatti uummanni kun tokko ta'eera. Abbata dimokiraataa uummata Oromoo Oromiyaa bulchuurraa immoo waan baay'ee baratu qabu dhaabileen siyaasaa Oromoo. Dhaabni kun baay'ee tuffatamaa ture dhaaba gatataa jedhamee baay'ee duubatti hafaa ture jedhamee garuu world class leadership hoggana sadarkaa addunyaatti yaaduu danda'u horateera. Warra sanarraa barachuu qabdu kan jedhu yaadi hoggana tarkaanfataa yeroo kanatti barbaachisu uummachuu wal qabatee paartileef ka'ee jira. Egaa waltajjii kana qopheessuudhaaf OMN qophii jabaadha kan inni taasisee akkuma beekamu torban tokko guutuudhaaf yaada qaamolee hawaasaa garaagaraas walitti qabee paartileen akka dhaga'an gochuudhaaf hawaasnis akka dhaga'u gochuudhaaf yaalii garaagaraa taasisaa tureera. Gama miidiyaalee hawaasaatiin yaadota kennamerraas hubachuun akka danda'amutti OMN waltajjii kana fakkaatu qopheessee paartilee siyaasaa hoogganoota paartilee siyaasaa walitti fidee mariisisuunsaa waan guddaa fi fuulduraaf illee waan jabaatee itti fufuu qabudha jechuudhaan OMN akka waliigalaatti addatti immoo Jawaar Mohaammed haala kana keessatti qooda fudhachuunsaa waltajjiin kun akka mijaa'u ga'eesaa bahu keessatti galateeffataniiru jechuun ni danda'ama. Egaa yaadota hedduudha kan ka'anii waahillan keenya afaan Amaaraadhaan waan ture daawwattoota keenya biraan ga'uudhaaf jedhanis qophiirra jiru. Waltajjii waaree boodaas itti fufaa. Ayyee daawwattoota keenya jidduutti kan galateeffachuu barbaannu tamsaasa kallattii kanaaf guddaa kan nu tumse Oromiyaa Miidiyaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN guddaa galateeffachuu barbaanna. Yaadi yookiin xiinxalli yookiin waltajjii kanarraa kan afaan Amaaraa waahillan keenya wajjin itti fufaa nu waliin turaan siniin jenna waltajjii isaa booda dabalata.